kaleessa gaafan silaa kufee lafa tafu dhukkuba tiruutiin namni dhukkuba tiruu hin beekne hin jiru silaa dhukkuba tiruutiin dararamee gurraachee kasala ba'ee way tiruu koo afaaniin tufee way karaa biraatiin baasee silaa kanan ganda akiraa dhaqu yeroo koo malee humna dhabuu qofaaf maallaqa dhabuu qofaaf dhukkuba koo dhokfadhee ta'an ture. Dhukkubni koo kanarratti argame biyya Kaayiroo Ijipti keessatti. Akkuma nama tokko biyya Kaayiroo Ijipti deemeen na dhukkubee jennaan dawaansaa biyya Kaayiroo Ijipti keessa hin jiru Awustiraaliyaa irraa dhufa. UN'n immoo dirqama nama yaalchisuu qabdi. Warri Kaayiroo Ijipti jala yoo jiraate hin dhaggeeffata. UN'n dirqama nama yaalchisuu qabdi. Garuu ana yaalchisuu hin dandeenye. Sana booda obboleessi keenya ilmi Harargee dhalataan naannoo Harargee Ustaaz Ibsaa Dhugaa yoo namni itti dhiyoo jirtan yoo Ustaaz Ibsaa yoo jiraatte lakkoofsa tokko barreessi yoo hin jiraanne immoo sheer itti naa godha dhufuun isaa barbaachise bor Ustaaz Ibsaa Dhugaa isinii fide dhufuu hin danda'a jechuudha. Ustaaz Ibsaa Dhugaa kan Ameerikaa jiru jechuudha. Maamadiin gadi buusi jechaa jiru hedduun jara ijoollee. Hayyee nan bu'aa fi kaayyee. Jalan taa'aa yeroo waraabbiin laa asuman jira. Laa ol deebitee yaada naa kennita hin deemin xiqqoo na jala. Mata keenya nam tokko tokko rabbii yeroo uumu namumaaf uuma. Dhageessanii nama tokko tokko rabbii yeroo uumu uumaadhuma isaa namaaf uuma. Tarii warra namaa uumame keessaa tokko ana. Nama haajaa baasuu malee ofii kooti haajaa baafachuu hin danda'u. Biyya Kaayiroo Ijipti galee akkuma nama tokko baqattummaa gaafadhee bara wayyaanee sana jechuudha. Otoon jiraataa jiru bara 2014 Kaayiroo dhaqee otoon jiraataa jiru dhukkubni kun na keessatti argame. Yeroo na keessatti argamu dhukkubni si keessa jiru kun yookiin immoo vaayirasiin ammas keessatti argame kun kan inni xiyyeeffatee miidhu tiruu keetii naan jedhame. Jennaan vaayirasii kana na keessaa balleessuudhaaf immoo qorichi Awustiraaliyaadhaa dhufa. UN maal naan jette? Dirqama nama yaalchisuu qabdi UN. Isa seera isaa anaa fi warra Kaayiroo jiru warra biyya baqaa jiru beeka. Dirqama na yaalchisuu qabdi. Amman dhaqee koolugaltummaa gaafadhetti jaratu na yaalchisuu qaba. Na didani akka jirra. Awustiraaliyaadhaa qorichi dhufa. As keessa hin jiru. Jedhanii dinnaan obboleessi koo Ustaaz Ibsaa Dhugaan qoricha kana akkam fudhadhu. Dhiibbaa guddaa godhee as keessatti Ibsaa rabbi jazaa isaa kafalu ilma namaati. Inni dhalataa Harargeeti. Hin beektu miti Ustaaz Ibsaa ka Ameerikaa jiru daawwaa godhu. Inni dhalataa Harargeeti an Jimmaadha. Dhiibbaa guddaa naa godhee fiistikii keessa hojjeta. Oromoo bakka bu'ee UN keessa hojjeta. Akkan qoricha kana argadhuuf waajjirri hin galle hin jiru na fuudhee olii gad jechuudha. Akka carraa ta'ee milkaa'ee waggoota 2-3 fi qoricha kana akkan argadhu bilaashaan UN irraa fudhadhu naa gochisiise. Gamanumaan Ustaaz Ibsaa Dhugaa galatoomaa jechuu barbaada. Sana booda vaayirasichi na keessaa baduuttan beeka. Osoon hin beekne osoon sukkaara kootee wajjin an nama dhukkuba sukkaaraa qabusi sukkaaraa wajjin taaggalu sukkaara koo yeroo barbaade ol kaa'aa yeroo barbaade gadi bu'aa yeroo tokko tokko abdiin kutachiisa ol ba'ee jechuudha gadi bu'uu dide. Sana booda utuun sukkaaraa waliin taaggaa'aa jiru afuuraan akutuu utuun konkolaataa oofuu lafti naan maruu mallattoon hin beekne guyyaa meeqan adagaan irra ga'e oole. Sana booda wanni kun maali jedhee argamuu iyyuu didee mana hakimii meeqa dhaqee dhukkubni kun na keessatti argame. Akka vaayirasiin kun dhaqee tiruu koo miidhee dhiita kanallee tiruu koo irratti na dhiiteessee bifti kiyya akkuma isin argitan akka gaararraa guyyaa guyyaatti akka inni jijjiiramu ijji kiyya akka inni diimatu gara gurraachummaatti waa hedduu narraan ga'e. Sana booda nama itti madhu
انقبو هدوس نمرك سون جالب ربنا أرجع نمرك سون جالب دمله نمرك سون جالب سنبور وانو منقول ربيتن mana bicara tidak debe ijoolleen inni jadi beek inni sin beektan uummanni opereeshiniidha kan gooroo opereeshinii miti tiruun dhukkubni turuu wanni tokko kutamee irraa fudhamuu hin danda'u kan akkasitti addan hin beeku dooktorri isinii kan dubbatu isinii hin beeku walumaa galatti wanni turuu korra jiru kun yookiin cararii fiiziyootiraappii akkasumas yaala adda addaatiidha akka inni ka'u narraa baduu danda'u doktorri dhuunfaa biyya Egypt keessa jiru yoo rabbi jedhe yeroon Egyptitti deebi'e yoonaa eeyyamamaa ta'e waa'ee dhukkuba kootii qofarraa kan dubbatu gochuu yaalaa waa'ee immoo kan Turkii doktor Naafiyaa yookiin immoo doktora biyya kana keessaa nam tokko akka inni ummataaf dubbisee waraqataan fudhadhee dhufe akka inni ifa godhu isinii godha haa ta'u malee egaa dhukkubni kiyya kunii akan gara Turkii manni yaalaa an itti yaalamaa itti deddeebi'aa ture sukkaras yeroo matunaa yaalaa ture akkan biyya Turkii deemee yaala bareedaa argadhu waa hunda natti mani an paaspoortiin qabu waan ta'eef imbaasiin biyya Egypt keessa jiran harki caalaan jara ana jala jiru jarallee galateeffachuu barbaada achitti paaspoortiin biyyarraa ergamuu waan dhaabateef yeroo lama sadii xaliyaanaa barreessaniiru Adaanach Guddinaa Waayil hedduudha jirri xaliyaanaa barreessaa turan dhukkuba koo kanaa jechuudha akkan dhaqee yaalamu achumarraan gara Turkii ta'uu hin dandeenye natti jabaataa dhufee of na wallaalchisaa lafatu naan maraa yaadattu yoo ta'e malakkitan isinitti hima malakkita dhukkuba kootii kana geemii leencinaa kennamaa jiru fa'a utuma giiftarri jiru nannu fayyadeen irraa ba'a yaadattu waan kana osuma giiftii naa kennamaa jiru deebi'een nufa baqqaa jara kenna xiqqoo wayiin qaba jedhee halkanuma jechuudha kanan hojii hin qabne na dhukkubeen naan utuma giiftii naa kennamaa jiru addaan kutee ba'a yeroo hedduu nan deebi'e jedhee booda deemuu murteeffadhee akka carraa bara 2013 obboleessa koo biyya Awustiraaliyaa keessa jiraatu doolaara 25,000 anaaf haadha manaa kootiif ilmoo koo akka inni biyya Kaayiroo keessaa nu baasu doolaara 25,000 kafaladheen ture. Birriin sun immoo akka inni itti dhufe utuu isin na arrabsitanuu utuu isin viidiyoo waraabdanii na xinneessitanuu utuu isin barbaree maalii dhudda warri na jaallattan keessaan dhuftanii mubaarak maal biddeen lama nyaatamu maaliif ija of jaamsita maaliif ija kee of jaamsita Idrisii hojii yoo taphachuu dhiifte oo yeroo isin jettan an nama jiraachuu barbaadu keessaa bareechii lubbuu koo jaalladha jiraachuun barbaada ilmoo kooti jiraachuun barbaada wallahi namni jiruu barbaadu hin jiru miti ani immoo isin caalaan jiraachuu barbaada garuu fuula koo yoon balleessee turuu koo kana yaalamee jedheetanniyyi akka nama maraateetti barbarree dibataa rabbii kootu na arga jechuudha akka nama maraateetti barbarree dibataa barbarree dhugaa barbarree keessa taa'a shiitii beetii keessa naannaa hiriyoonni koo jarri asliin achi keessa jiran Kaayiroo jiran namoonni Kaayiroo keessa jiranu geemara hin godhanu waan an godhe sana abadan hin godhanu takkaa himadheen beeku takkaa kana na dhukkuba nan saalfadha akka waan an bitadhee wayii yookiin immoo dhukkubni kun intinaa ta'e nan saalfadha namatti ni madhu haadha manaa kottu dubbiin jabaatee naan ni madha rabbii koo na arga jechuudha isinii galee dhukkuba koo ni madhuan nan sodaadha nan saalfadha nama kanaa dhukkubni koo jedhe himachuu booda akka sanatti barbarree dhugee akka sanatti siqaayii sana argee birrii walitti qabadhee kunoo gaaba mana wayii jirti kanan yeroon Suudaanii jiru bitadhee kafana ilmoo kootii tuundu'ee kan keessatti walitti naa qabamtu sanallee gurguree xababee lamaa uummanni Oromoo Fiifii Akiliiluu wajjin na taphachiise sana birrii 400 beekaan mucaa Wallaggaa giiftarri koo jechuudha malee beekaa isa kana miti beekaan ofiisaatiif Liibiyaatti harka isaatiin doolaara 4,000 ijoollee Oromoo irraa baraareera birrii sanarraa
xaawee lamaan fiifii hojii taphadhe doolaara 4,000 birrii Itoophiyaa 400 yeroo sana jechuudha. Irraa baraareera. Warri beektanu beektu warri hin beekne hin beektan. Nama raruu dhiisee miti. Isinii galee. Sana booda dhukkuba kiyya kana natti mul'ata hirriban qabu. Akkuma isin argitan halkanis nan dhufa guyyaas nan dhufa geeman nan taphadha asiis immoo kayrii goo yaa rabbi umrii dheeres amma maamrii guutaa dhuttadha gidduudhaan Kaanaadaa an ofii kootii maallaqa kana hundaa yaalamee lafan siileessa moo hundu'e ilmoon koo haati manaa kootiyoo eenyuun qabu bor an du'e jennaan mubaarak kaleessa namaaf dhaabataa ture haadha manaa kootii takka guyyaa tokko gadi baatee namaafis kadhattee hin beekne ofiis kadhattee hin beekne kadhattuu godhee irraa du'ee lakki hin deemu jettee warri koo Kaanadaa an deemu hin jiru bilicha deeffadhuutii dhaqiitti yaalametti. Haadha manaa koo Samiiraas hedduun galateeffadha. Onnee koo irraan galateeffadha. Wallaahi hin deemu jette. Laa Samiiraan jee. Kaanadaa yoon deeme anis na yaalama. Isinis immoo jireenyuma gaarii jiraattu. Yoon du'es immoo rakkoon qabu. Isin achi ba'uun barbaada. Akka waan hin qabne keessa ciisee rakkina jala laalu wayi natti fakkaata. Lakkii dhattee yaalamtee jennaan yoo hireen keenya nun baafne biyya kana biyyatti gallee karaara teenyee boqqolloo xabbasnee shaayii gurgurree jiraanna malee wallaahi hin deemuu Kaanadaa nan jette. Achumaan ganama kana dawwalee nama maallaqa biraa qabu kana obboleessi kiyya ani isin dhosse dhukkuba kana qabaan jedhee dhukkuba malee akkas turuu waraqata kootti erge. Hayi maaf natti hin himne maaliifan sitti hima bilichisu humna namaatii oli humna kootii oli maal wayyaan jedheeni jennaan maala godhamuu naan jedhe haati manaa kootii hin deemu dhukkuba keetiif yaalamii hin deemu jettee kakatteetti ilmoositti bilicha naa deemtee nan dhaqee yaalamu daraa ummata fuuldura nan dhaabiniin jedheen wallaahi arrabni kiyya jedhamu fadluun dhaggeeffataa jira joo hin godheeramu. Adaraan jedheeni rabbii jedhii fuuldura namaa nan dhaabin. Dhukkubni kun immoo fuuldura namaa na dhaabuuf deema. Maal wayya fuuldura namaa dhaabadhu moo ispoonsarra fee jennaan deemee yaalamee yoon fayyaa qabaadhe ispoonsara kadhachuu naa wayya birrii dhukkubaa kadhachuurra ismoo Oromoo ispoonsara naa ta'a jedhee yoon kadhe garri jarrittiin naan rabsan hin jiruun jedheen lakki fuuldura namaan dhaabattu dhugaa keetii abadan fuuldura namaan dhaabatini piroosesii kee eegaladhu birrii keessi kan ergaanaan ishi jedheen piroosesii koo eegaladhee fixadhee ishi birrii konaa ergaa kunoo fixadhee ragaluuf han deemaan jedheen siifan ergaa biyyattiin aan jedhamamu maal biyyattiin aan ergita maallaqa kooti miti asumatti na ergin jedheen hin danda'amu achitti erguun biyyattii birrii Itoophiyaatti si erga malee karaa bilaak maarkettiidhaan si erguu hin danda'uu naan jedhee achitti dhaggeeffadha. Amma naan jaarsummaa ijoollee ergadhe. Warri jaarsummaa dhaqanii waliin mari'atanii abdii geetaachoo mari'achiisanii obboleessi koo mari'achiifamee kaawuntiin banamee wallaahi wabillaahi dhageessu wallaahi rabbi laman taane tasinii kakadha nama tokkoon birrii natti kadha birrii naa kadha arrabni koo kun agogu hin jenne dhagaa haala wamana jaallatanuufi gargaaramuu qaba yaadatti yoo ta'e mana mansuuritti nama kuma meeqa irratti ol gahee mansuure waan akkanaatti hin galiin jennaan buusi isa laallatu simiti kan nu kadhate nuti yaalchifata kaleessa ati siifan yaadattu miti siifan dhufnaan hin boossis hin gaabbitis dhiifama na gaafatti teessitis maal jette birriin ati uummata Oromootii kadhattee gargaarsifte halaala ta'ee birriin ati itti yaalamtu immoo haraama ta'ee naan jette. Siifuu koo akkasii miti. Manni keenya nama gargaara. Utuu namni inni gargaaree jiru kaan immoo nama rabsaa waan jedheni. Hin ta'uu nutu sitti kadhate malee si miti hin ta'uu jedhani. Achumaan alhamdulillah ixaan qaba argitaniittu nama 17,000 dhufe waan takkaan jirre jechuudha. Nama 17,000 irraa immoo utuu namni kumni tokko na gargaare miiliyoona meeqa wanta achi taa'ee kadhadhuuf hin jiru.
wanna da idana ma baadhu fin jiru ture erga natti gaafatame jechuudha natti kadhatame namni kun 17 dhufe namni harki caalaa waa daagale ijoolleen amaaraa saadiqee irratti doolaara 10,000 kan naagalchan nama lama amantanii amanuu baattanii sabaaf sablammoonni 500 Oromoo tokkittiitu doolaara 7,000 walitti qabame keessa Oromoo tokkittiitu keessa jira dhugaan isinitti maa dhaggeeffadha sana booda gargaarsuun godhame nan gale walii galatti birriin miiliyoona 2 ka walitti naa qabame birriin an barbaadu doolaara 30,000 birrii walitti qabame doolaara 10,000 wayi achumaan biyya dhufee natti tolee jennaan miti kanan taa'aa ture ammas dhukkuba dhuffadheen taa'aa jira yeroo sanas akkan dhufe yeroon dhufu agalatooman ilmaan Oromoo qabrii keessa qofan jiraatiin eessayyuu jiraattu anaaf an akkanala ilmaan Oromoo qabrii keessa qofan jiraatiin migireeshinii deeme paaspoortii naa kennaan jedheen wallahi summa wallahi itti gaafatamaatti na geessanii itti gaafatama migireeshinii ol kee dhaabatee na dubbise mataa koo na qabee jabaadhu naan jedhe mataa kan harkaa fuudhe sii bilbilaa galii naan jedhe obboleessi koo Finfinnee keessa jiraatu maqaan isaa Du'aan jedhama misaa wajjin nyaataa jirra daqiiqaa 10 qofatti kottu paaspoortii kee fudhu naan jedhame ummata salfii halkan sa'aatii 9tti qabatee Finfinnee keessa dhaabatu daqiiqaa 10 keessatti kottu fudhu paaspoortii kee naan jedhame naan naquu namanni kafaltii tokko malee amantanii amanuu baattanii wallahi biriitu kun gaballe naa kenname xiqqoo wanni immoo koronatti ta'e riifarii Kaayiroodhaa sii kennameeni biyya kanaa si erguu hin dandeenyu jedhani doktoroota 5 jiru biyya kana kan biyya namaatti nama ergan riifarii namaa barreessan yoo jarri mallatteessine deemuu hin dandeessu amma jarri maal jedha riifarii Kaayirootiin koppiliinkii naa godhaa hundi keessa koppiliinkii naa godhaa dhaggeeffadhaa gudii dhageessu amma riifarii Kaayiroodhaa fudhattee dhuftee si geggeessuu hin dandeenyu maal wayyare asitti ilaalamuu qabda birrii 11,000 alamduu Alaamuddin waliin deemeen isinii galchuu danda'a maqaa nama waamaadha Alaamuddin jaarsa intala an akka obboleettiitti Kaayiroo waliin turre fuudhe karaa siitii wal barree harka isaatu birrii 10,000 wayii kafalee wuxxeetii nu kennaannaan sittiin kennamu wuxxeetiin jedhan achitti argama jedhan doktoroota biratti iimeeliin jalatti argine kaane ati bor dhuftee fudhatte toleen jedhe achitti argame xuquran bassaatti indagana bakka lamatti ilaalameen iimeeliin jalatti argamee doktoroota sana argine jiko achumaan ilaalaniiti riifarii gara Turkiitti guyyaa 2 keessa naa barraa walumaa galatti riifariin kootis paaspoortiin kootis torban keessatti waan hunda fixadheeraan deemuudha torban itti aanu immoo biizaan naa dhufeera biizaan tokkoffaan amma maallaqan qabu ummata dhageessanii an ummatan hawaasan qaba malee maallaqan qabu hadhas kaleessas achumaanan obboleessa koo kunoo biizaan naa dhuftee waamameen jira sila appilaayi godhameera birrii koo naa kenniin jedheen siifan kennaa bor sii ergaa naan jedhe hindidu an nama akkanaa biyya lafaa irratti argeen beeku hindidu hin kennu hin jedhu siifan kenna jira namoota 100 irraa kaasanii jira waan kanatti jechuudha achumaan halkana guyyaa guyyaa isin wajjin taphataan oola miti ofirraanfachiisuma taphataa oola hadhan du'ama warri du'aa jedhaayi ofirraanfachiisuufan taphataa oola halkan garuu jaarsummaarran bula booda ammaatee jennaan ammaatee na gogomsuu guddisee jennaan kaliifootti madhe waan jala mana keessa sinitti maafani an 14 guyyaa 14tti turkii deemuu hin danda'an ture dhaggeeffadhaa guyyaa 14ttan turkii deema silaa maallaqan qabuan maallaqni itti iyyamee mubaarak jedhame yoo barbaadan isteetimentii Abdii Geetaachoo gaafadhaa isiniif fidu isaa kan bansiise akkaawunticha
Birriin walitti qabame miiliyoona 2 jara keenya. Amma namni kuni siifan kenneedha naan kennu kaliifootan jaarsummaa himadhe. Kaliifoon eenyuun ni naan jedhe. Innaa lakkoofsatti ergu haayi nan beeka naan jedhe. Kaliifoo hoo jiraatte lakkoofsa tokko naa barreessi biliis. Ustaaz Ibsaa dhugaa yoo jiraattanis lakkoofsa tokko naa barreessa. Amma kaliifoon nama kana nan beeka jedhee dawwaleef. Mubaarak birrii sirraa qabaa jedhin an dhaggeeffataan jira bilbila biraatiin. Meerree birriin isaa baankii jirti. Maal wayyagaa mucaan kunoo biizaan dhufeeraati. Liqeeffadheen argaafi. Natti kennitaafi nan galchaafi jedhe. Amma mobaayil baankiingiin qabaa jedhe kaliifoon. Eeyyeen sitten kenna. Meeqa natti kennita? $10,10 sitti erga. Ayyeegaa itiraansferii kanaani yoo kun si dide kanatti ergita lamaan si kenna ergi jedhe. Dheeraadha beekan gabaabsi qaama. $1,000 itti ergee 10,000 itti ergeeraa naan jedhe. Kaliifootti walii gammadee kaliifootti ergameeraa naan qoynan laalaa meeqa ergennaan 10,000 jeen galee laalu 1,000. Hai! 10 siin jedhee 10 naan jedhe. Kaliifoon dawwalee jalaa kaasuu jira. Wallaahi amma nan naqa malee inni suudhe. Maqaan nama laala dhiisi akkuma qabu anaaf inni wal beennaa. Dhiisi jee. Amma akkaawuntii keenyaa kenni birrii keenya irraa fudhu keessaan baha jedhe. Dheeraadha gaawwanti kun. Aafu irraa dhiisuu wayya. Irraan kutaa. Booda kaliifoon itti dawwalee maal jedhee dadhabee keessaa ba'e. Ustaaz Ibsaa dhugaan fide adada. Ustaaz Ibsaa dhugaa fideen kaliifoo wal agarsiise. Kaliifoo waan inni si godhe namichi kun birrii nan kenna jedhee waan inni si godhe qofa Ustaaz Ibsaatti naa himennaan Ustaaz Ibsaatti himnaan eenyuun inni sila nama akkanaati. Ittan dawwale kaasuu dinnaan yoo ati amma dhuftee guruppii alatti hin galle maqaa keetiin gadi ba'ee of ajjeesa. Kana caala an abbaan barbaade gadi ba'ee ni kijiba sulumayyuu paaspoortiin qabu paaspoortii baafachuu dhaqee waraqaa biyya Ijiptiin qabu maal danda'ee liqimsee arrabsamaa abbaan barbaade afaan natti aragataa dhageessanii guyyaa dhagahaan akka nama nageenyetti liqimsaa ilma Oromooti jedheen sattaraa ture jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Nam sattaraa ture. Isa sattaraan ofii asii arrabsama. Kijiban seenee siin naan galu. Yeroo siin nagaafattan gaaf tokko nama kumaa wayii mana boonaa baaleetti nama kumaa wayii teessanii hin naqxuu turkii jennaan hin naqu fayyala. Iyyuu cufaa bira dhaqeen bishaan naa kennamee naan fayyeen jedhe. Wareegaman kafalaadha nama kanaaf baraala. Tu yeroo sana himadhe hin arrabsamu ture. Iyyuu cufaa bira dhaqeen fayyeen naquun jedhe. Inni amane sin amane amantii jijjiirratee maallaqa fudhatee qeenxee ta'ee maal jedhanii eegala nama sajandaa calluman jedhee masa. Obse. Halkana almagaa Ustaaz Ibsaa dhugaaf kaliifoo waliin haasaanii inni dhufuu dinnaan yoo tamma dhuftee itti naasofne of ajjeesa maqaa keetiin jennaan aariidha. Achumaan dhufe. Gadi ba'ee bakkee dhaabatee dhaggeeffadha. Gadi ba'ee bakkee dhaabatee haadha manaa dhossee jechuudha. Maallaqicha dhossee na nyaate. Haadha manaa dhossee gadi ba'ee halkan deebii kana naa kenne. Sa'atii meeqaa saamee dhugumaa birrii sirraa qabaa jennaan kaliifootti meera narraa qaba jedhe. Meerree birrii isaa ni jirti jedhe. Eessa jirti? Intinaa jirti. Baankii jirti. Maaliif? Ispoonsaran qabsiise. Dagaa konkuraanshan Kanadaan ergaa qodanii narra biratti hafaaf. Konkuraanshan godhi konkuraanshan. Yoo hanqatee qabaachuu adda liqeeffadhee ni ergaaf. Yoo ammoo muuveen itti fayyadu. Amma dura nama biraatti hojillee mari'annee eega waan kana maqaatti fuudhe itti daaneetuma ispoonsara san goonaa fi ammallee bakkuma san jirra nuti. Rabbi sana gargaaru. Kudhan ni ergaa fi $10 kuma $10 $10 Amerikaa ta'a. Kana duwwan ergaa distribution Kanadaan na bira jiru. Kana duwwan dhiisee nuti warri biyya Kanadaa yeroo kana qabne wayiidha. Akka warri $US kan confuse nu godha maala kan gataate meeqa. Nyaata kudhaa afur ture boru kudha. Walii galla akkasitti sakandii irraa hojii jiramaa deemu sakandii irraa. Waa biraaf dheeraadha sagalichi. Na waraabadhe sodaa dheeraadha. Telegiraamii irra galee waan walii barreessaa ture hunda lipna jalaa goonaan ni appilikeeshinii hojii jala buufadheen jabaadhee telegiraamii sanarraa bakka biraatti sagalee wal nyaataa tureef riisiitiin itti ergaa ture birrii itti ergaa ture hunda gara biraatti dabarfadhee alana akkas barbaadeen waraabuu eegale.
بودا كم كل شيء نرجع له أستاذ بسرت كيجي باجرة كيجي لا خلاص أنا برتي أستاذ بسا كيجي خليفة كيجي برانتمو نمبل بلا إنكاسو أملا سامبيك أستاذ بسا تندور لكي أكاونتي كلا لتاي نانجرن لكي بو والله هنا نرجعين أملا ساكنا ما لنا ويا أنجلي أستاذ بسا أما جريسي تبلبلاني ده بنيتي سلچاني كاس بالبليفي باين قد جدي أستاذ بسان إني رتي خليفة رتي فيديو تيجي وين أرجع وايد كوبا كيترو أنا تبيكا ما نتني مني جدي إنن خليفون وامي دارا لقاتوري خليفون متيكا سرپرايزي ده كوبا كورا لقو إنو نمني خليفون بريكونا كابتارا ماله akan dukubati rutin kawa meju himbeku kalibo maka yani nagargari ya kalibo garu dukubati ru kawa muko himbeku soba jade meka gadi baye ummanni kijiba wallahi jade mera miti kalibo dum surprise de ustaz ibsa mubarakin dukuba nan ana to korche ke ni sisef kayroti ni dukuba tiru kawa jade ustaz ibsa ofi dubbate tuno ni ngafati rifate turage abodi famanan jade khalifon kuno yoki dufera ta kalibo بودا كاليفون شوري تيرا نمتو إمو يغالي ركا كدو تروا كان قبوچودا بودا چمان نمچكون دي نمتي علنا شيخ رياض غمدا استاذ إبسا حسن كبيجا جلال استاذ رياض أبو يحيى شيخ روبي استاذ أحمد دباين جلال استاذ فريد مو راران كا مكان ساني راكبا كان انتنا جرا فرحان استاذ مسيم بيتن تو كونام بين جروب بيتنا كين امار شيخ اميني برو نمنا فنجو تو كوما لكي جنابودو اسلامتا انا نمبر بري دوغي وامي كتي ترغد نتلا غتا جرا بيزان كو لما فادو في تو كو فانغو باتي لما فانا دو في تركي دا ام باسبورتي كي يجي سوندي أكن الركوتان جيسون تونجي سمار ركوتان مثل أقوباتك جيسون دي بالبيان شو فدا برينكم لما فانو فير جديتي أستاذ رياض نوبان يوتن سني بنون دندا غروبي سانجونا وانا سامي السلام عليكم ورحمة الله يعني نمو أستاذ رياض جلات على سماجتك أبولي سكين مبارك والدي من نادر نستاذون دوبادو كينكا سومي داي تبري توبيا تبي كروتي دولار كم دينا مشاني سيل كينكا فورا ديمو كجرنا أني بري تكتشني هذا لا تشك ناس أنا بيركو خيل مسيطة ولا جراتي أنا بيركو كناف سكرات ده مقارب بيتين سقافات ده أسباب باباك يا جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيجار يلا سجل إنساني أدرى ربي جلني شيخ رياض أستاذ نيجي بنجلس كيسة كنا سات جدي أبان كبتي أساوري أستاذ تفتي قلبي تشابني أستاذون غوتون أجلسني غوتون قلبي تشابني نمني نمدرنا دابلا نتلا كاميرا ربي جدي بريكو ناكني نمدرنا دابني ورمان كوبكو أجنان نغرغار أنا موغرغار سنفيد جدي إتيمادي أكنا ما تيجو نمني فول دورنا ما أكن دابا دولنا قولنا ما كنا توني بريكو ناكني كوبكو سنجسم لكيتي كوس غاليتي كوس نجسم شيخ رياض كسيت كذا تريجت تباني شيخ كذا تباني أبارني كنوكي أما يقولوا بيتك كسرني أما يو كنولا alana lakkof sanga di sefu mata shekota kunote lakkof saiden kunola fadlu serukan grupi ga sajira saudi de kesan tina saiden alana lakkof sanga di itasani saudi alana narawate raatuna amma balango karate waitin tinak karate waitin alana midati rombo jedu namni wayi me mati satidemi mati sana marabbi sodatanu akasakasi jedani to komana kennan ana midia raboke achuma mati satilannan agala tomtu nakasi wamu
rifattee gaafadheera doolaara 4,000 malee natti hin kennine jedhee ragaa qabdaa jennaan ragaa waraqata guutuun qaba waraqatichis kijibaadha jedhan inni kun hin kijibaa dhiifama naa godhiiti si kijibe fagoon naqiniiti ilaa viidiyoo kana laali jedheen viidiyoonni 15,000 boran ergaaf 10,000 immoo turkiittan ergaaf kan inni jedhe kuni maallaqa maalii tireen jedheeni inni isin itti bantu alana maal jedhe narkaa badee ilaala baankii jedhe dha tulla eessatti bade osoon fuudhee baankii geessu na jalaa bade akkuma ta'etti maatiin isaa maallaqa haga ta'e irraa naa kennanii liqeeffatanii ergoona jechuun qorannaa irraa naa kennanii jennaan geessanii irraa naa kennan ji'a lamaaf wayi astagfirullah jee tokko guyyaa 15 sababii namni kun maallaqa na dhawwatanii Itoophiyaa keessa taa'u kana na hubattaniittu warri na hamataa turtan maal jettuka siluman dhukkubne inni abalu jedhe dhugaadha biyya galee bashannanuuf galee warri jedhaa turtanii haasawa koo amma wanaa dhagaa turtan kana keessatti of taajjabdaniittu isa na hamataa turtan isa hattuu naan jedhaa turtan amantaniittu amma maal ofiin jettu akkuma ta'etti maallaqinnaa guuteennaan miti kan deeme obboleettii koo Xayyibaa obboleettii koo Diggoo obboleettii koo